Abbaan taayitaa eegumsa hambaalee Itoophiyaa naannoo Oromiyaatti godambaawwan afurii fi beekamtii kenne. Abbaan taayitaa eegumsa hambaalee Itoophiyaa godambaawwan Oromiyaa keessaa kanneen akka godambaa giddu galeessa aadaa Oromoo, godambaa Jimmaa, godambaa Wallaggaa fi godambaa Malkaa Qunxurreetii fi beekamtii kenneera. Beekamtiin mirkaneessa ga'umsaa fi ogummaa godambaa kun akka biyyaatti kuufama gosa hambaalee, qabiinsa hambaalee, madda qo'annoo fi qorannoof ooluu fi ijaarsa caasaawwan qabaniin ta'uu ifoomeera. Sirna kenniinsa beekamtii kanarratti hoogganaa itti aanaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa gargaaraan Piroofeesar Daraaraa Katamaa hambaaleen naannicha keessatti argaman afur beekamtii argachuun naannichatti hojii damicha irratti eegalame sadarkaa olaanaatti ceesisuuf kan gargaaru ta'uu himan. Uummata Oromoo bal'aatiin fi akkasumas immoo uummata biyya keenyaatiif baga gammannee baga gammaddanii jechuun barbaada. Egaa Oromiyaan godambaawwan hedduudha kan ishiin qabdu. Kanneen kana keessaa muuziyeemii yookiin immoo godambaawwan afur gamagamamanii arfanuu sartifikeetii yookiin immoo eeyyama ga'umsa ogummaa dorgomaa kan isaan taasisu argataniiti kan jirani. Isaanis godambaa Oromoo as giddu gala Oromootti kan argamu, godina Wallaggaa magaalaa Naqamteetti kan argamu immoo godambaa Wallaggaa akkasumas magaalaa Jimmaatti fi godina Jimmaatti kan argamu godambaan Jimmaatii fi akkasumas yeroo dhiyootti hambaa addunyaatti kan galmaa'e Malkaa Qunxurreen godambaan achi keessa jiru sun kan seenaa duraa sun innis qixxumaan fakkaatuun beekamtii argateeti kan jiru jechaadha. Hambaaleen seenaa kunuunfamanii dhalootaa dhalootatti akka darbuu fi godambaan faayidaa qabaachuus himanii guddina siyaasa dinagdee fi hawaasummaa keessattis shoora olaanaa qabaa jedhan. Godambaaleewwan yookiin immoo muuziyeemonni jiranii akkuma sadarkaa addunyaattis akkasumas immoo akka biyya keenyaatti bu'aa hedduudha, faayidaa hedduudha kan isaan qabani. Kanneen kana keessaa tokko muuziyeemonni nama barsiisu. Uummata biyya kanaa hambaalee naannoon keenya qabdu walitti qabuudhaan hambaaleen sun akka kunuunfaman akkasumas immoo dhaloonni dhufu akka irraa baratuu fi hambaalee qabnu kunuunsinee dhalootatti akka dabarsinuu fi faayidaa guddaadha kan qabani. Godambaaleen kun immoo beekamtii akkasii kan argachuun isaanii faayidaan isaa maali? Tokkoffaa muuziyeemiin kun sadarkaa biyyaatti sadarkaa addunyaatti beekamtii argatanii gama dinagdeetiin gama hawaasummaatiin gama siyaasaatiin shoora isaan irraa eegamu akka taphataniif ga'insa baay'ee olaanaadha. Muuziyeemonni yookiin immoo godambaaleen maallaqa argamsiisuu yookiin immoo dinagdee maddisiisuu keessatti ga'insa isaanii baay'ee olaanaadha. Hunda caalaa immoo hambaalee gaafa kunuunsinu kaleessa maaltu ture, har'a maaltu jira, boru maaltu ta'uu danda'a kan jedhu tilmaamuudhaaf hambaalee kana kunuunsuun dhalootaa dhalootatti dabarsuun barbaachisaadha waan ta'eef isa kanaaf egaa sadarkaa addunyaatti beekamsu sadarkaa biyyaatti beekamtee akkasii argachuun kun muuziyeemii keenya beeksisuudhaaf maqaa gaarii akka argatanii fi maqaa gaarii naannoo keenya akka beeksisuu fi aadaa hambaa safuu uummanni kun qabdu achi keessatti uummata barsiisuu beeksisuu fi dhalootatti dabarsuudhaaf faayidaan isaa baay'ee olaanaadha. Biraandiidha jechuun ni danda'ama. Abbaa taayitaa hambaa Itoophiyaatti hoogganaan deeksii agarsiisa muuziyeemii biyyaalessaa obbo Barakas Zawudee bara kana godambaalee afurii fi beekamtiin ga'oominaa fi ogummaa kennamuu ibsaniiru. እስካሁን ድረስ ባለው ሂደት ወደ 8 ሙዚየሞችን ሰጥተን ነበር። ዘንድሮ ኦሮሚያ ብዙ ሙዚየሞችን 4 ሙዚየሞችን ለውቅና አብቅቷል። ለወደፊትም የሚቀጥል ይሆናል። ይሄ ፋይዳው በጣም ጠቃሚ ነው የሚሆነው። አገር አቀፍና ዓለም አቀፍ የሆነ ጠቀሜታዎች ይኖሩታል። አካሄዱንም ስንመለከት እንግዲህ መመሪያው ላይ የተቀመጡ መስፈርቶች በተለይ ሙዚየሞች ቅርሶችን ጠብቀው እየተንከባከቡ ያደራጁ ለሕዝብ ተደራሽ በማድረግ ከትውልድ ወደ ትውልድ ቅርሶች እንዲተላለፉ ለጎብኚዎችና ለተመራማሪዎች ከፍተኛ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ከመሆናቸው አኳያ እነዛ ደረጃቸው ምን ደረጃ ላይ ነው ያሉት የሚገኙበት በዓለም አቀፍስ ያላቸው እውቅና ምንድነው? ይሄ የእውቅና ስርዓት ዓለም አቀፍ ስርዓት ነው። ብዙ አገሮች ለሙዚየሞቻቸው የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት እውቅና ሰርቲፊኬት ይሰጣሉና የኛም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በተሰጠው ስልጣን መሰረት ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ሙዚየሞች ባላቸው የስብስብ አይነት በሚሰጡት አገልግሎት ለቅርሶች በሚያደርጉት እንክብካቤ እና በመሳሰሉት ላይ በመመርኮዝ ጥልቅ የሆነ መረጃዎችን በማሰባሰብ ለወደፊት ከዚህ በበለጠ ሁኔታ መስራት የሚችሉበትን ሁኔታ እንዲያመቻቹ የድጋፍ ስርዓትን የሙዚየሞች የትስስር ሂደትን ከማሳለጥ አኳያ አብሮ የሚሰራበትን ገጽታ ለማስፋፋት ሁኔታ ለማስፋፋት ነው እንግዲህ ይሄ እውቅና የሚሰጠው። በዚህ መሰረት ጠቀሜታው በጣም ላቅ ያለና ሰፊ መሆኑን መናገር ይችላል።
godambaalee kunneeniif beekamtii goomnaa fi ogummaa kennuun dura deeggarsaa fi ordofii barbaachisu taasisneeti jedhan እንግዲህ ቀጥታ በሙዚየሞቹ ባሉበት ሁኔታ የሙያ ማረጋገጫ ብቃት ሰርቲፊኬት መስጠት ብቻ ሳይሆን ሙዚየሞቹ አደረጃጀታቸውን የሰው ኃይላቸውን መዋቅራቸውን ያሉበትን ሁኔታ በየጊዜው የሙያዊ ድጋፍ በመስጠት የሱፐርቪዥን ስራ ድጋፍና ክትትል በማድረግ እንዲበቁ እውቅና ከመሰጠቱም በፊት እውቅና ከተሰጠም በኋላ አከታትሎ ደጋግሞ የሚሰራበት ሂደት ነውና ይሄንን ለብዙ ጊዜያት እናካሄድ የነበረው ነው። ይሄን ኦሮሚያም ላይ ባደረግነው ስራ ላይ የበለጠ ማሳየት የቻለበት ሁኔታ አለ። በርብርብ hirmaattonni sagantichaa hawaasni qabeenya isaa akka kunuunfatuu fi beekamtichi ka'umsa ta'uu ibsanii galtee qorannoowwan adda addaafis dhaloota fayyadaa jedhan. Hawaasumti kuni qabeenya isaa eegsisee waggoota kumaatamaan kan achi dhufe labataan abbaa ilmatti darbaa dhufe kana akka inni eeggatuu fi akka inni kunuunfatuufis ka'umsa ta'aa jechuudha. Beekamtii kana argachuu keenyatti yookiin muuziyeemonni kun argachuu isaaniitti dhaloonni wanti irraa fayyadamu tokkoffaa hambaa seenaa uummata keenyaa yookiin uummata kana kan ittiin darbu ittiin beekamu qorannoodhaafis waan adda addaatti kan itti fayyadamnu ta'uu isaati kan mul'atu.